Jirra jirtuu hordoftoota keebii koofshaalee nageenyii keessan badhaadhaa jecha arras viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa jecha akkasuma chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa erga taatanii viidiyoo daawwachuu fi laayikii sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Shamarran keenya gaaffii kana hedduun keessan na gaafattanii turtanii tiktook irratti shoortii viidiyoo kanarraa kan hin hojjedhe guutuu isaa barbaannaa. Akkamitti itti fayyadamnaa aanaan jettanii jirtanii shamarran qofa warra gaafan jedhamu warri dhiiraa kan ilaaltan yoo ta'e akkana hin goomanne isinis yoo barbaadan itti fayyadamuu dandeessu dhimma kanatti isinin jechuufi egaa akkuma asirratti argitanii wanti kun rifeensa keenyaaf kan fayyadamnudha. Shamarran keenya ni beektanii tokkoffaarratti wanti nu barbaachisu zinjibila jechuudha. Akkuma gubbaarratti argitanii zinjibila keenya erga bishaan keessa keenye irraa miinyee qulqulleeffannee booda qolasaa irraatii soofna jechuudha. Viidiyoon kun isinii gala gaafa isinitti hin uumu baay'ee isinitti mul'ataadha jedheeti yaada. Zinjibila kan haala kanaan erga qolasaa irraa soofnee balleessinee booda intina goona jechuudha. Waan kana qopheeffanneetu itti soofna. Yoo kukkutame akkasuma namatti hin tolu waan ta'eef akkasitti yoo soofne bareeda. Kanaaf kuni mana kam keessaayyuu dhibama jedhee hin yaadu. Yoo immoo kun hin jiru ta'e immoo rakkoo hin qabu. Kukkuttanillee itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni guddaan bishaansaa akka keessaa bahutti malee rakkoo biraa uumuuf miti. Zinjibila keenya haaluma salphaatiin akka kanaatti erga faaqannee booddee wanti nu barbaachisu kan itti aanu akka kanaatti dhiqit jedhee yoo soofame zinjibilli bishaansaa seeraan keessa calalama jechuumaaf malee waan biraa miti. Yoo shif goonee kukkunnellee ta'uu danda'a jechuudha. Itti aansuu wanti barbaachisu qurunfudii yookaan qurunfulli wanta jedhamtu kana viidiyoon seeraan isinitti mul'ata jedheeti yaada. Yeroo hojjettanii itti fayyadamtanii kun immoo maal sun immoo maali jettanii gaaffiin akka isinitti hin uumamne irratti immoo haasaa kiyya seeraan haga dhumaatti kan caqastan yoo ta'e wanti gaaffii isinitti ta'u yookaan dhibe isiniif hin taane jira jedheen yaadu. Saniif hogga qurunfullii keenyallee haaluma kanaan qopheeffanne jechuudha. Viidiyoo kanarraa kan hojjechaa jiru goddeenya kiyya kan itti fayyadamaa jiru baay'ee jaarjartii ariifachaa jirti jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf har'a kanaanaa sontaan isheetu fayyadamaa jira. Anumarraa waan fayyadamuun argiteef jarjartii itti fayyadamuutti jirti jechuudha. Yeroo baay'ee waan hin fayyadamuuf akkuma sitti argaa jirtanii egaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtanii waan kana fa'aa yookaan mooyyee kanaan argannu jechuu dandeessu. Mooyyeen kun yoo hin jiru ta'eyyuu maashinii yookaan bileendariitti daakuu dandeessu jechuudha. Gaafa daaktan garuu diqiqa guutanii bulleessitanii osoo hin taane xiqqoo ta'uu qaba. Xiqqoo caccabsuudha malee paawudarii gochuu miti jechuudha. Akkuma as keessatti argamu mooyyee yoo hin arganne yookaan muka kana argattanii keessatti yoo kan hin tufne ta'e maashiniitti xiqqoo rukuttanii baasuu dandeessu jechuudha. Paawudarii isa ta'uu hin taane akka kanaas haa ta'u seeraan bullaa'uu hin qabu jechuudha. Seeraan bullaa'uu hin qabu. Isinitti mul'ata jedheeti yaada. Erga akka kanaa godhannee booddee wanti nuti itti fayyadamnu itti aanee kan nu barbaachisu maxabarraa jechuudha. Isinis waanuma jiru waan kanaaf ta'a jettanii kan itti amantaniif kan qabdanitti fayyadamuu dandeessu. Dirqama kanallee ta'uu hin qabu. Sanaaf cinqiin godhatina isini. Kun egaa qurunfullii keenya erga naqannee zinjibila kan duraan qopheeffanne finnee as gubbaarratti naqnaa jechuudha. As gubbaarratti walitti miiksii gochuuf deemna. Kun inni weeraa ooyiliidha. Waan biraa isinitti fakkaateen weeraa ooyiliidha. Haga rifeensa keessanii isinumatu beeka. Kuni naqaa jettanii maaliif nu hundi keenya uumamaa rifeensaa kan baay'ee qabus kan xiqqaa haphii yookaan baay'ee gubbuu waan jedhamu sana kan qabullee jira waan ta'eef haga isin ga'u isinumatu murteeffataa. Nugaa kanatu gahaa jenneetu hojjechuutti jirra. Amma kan waan walitti dabalamee zinjibilaa fi qurunfullii weeraa zayitii yookaan immoo oliif ooyil illee ni jedhama. Zayituun illee ni jedhama. Akkuma isin beektan arabiffaan toofii akka kanaatti itti xiqqeessuu qabdu itti baay'isuun qabdanii. Isa booddee sochoostanuu haala kanaan bifa jijjiirratee jira jechuudha. Bunni itti jijjiiramee jira. dhumarratti maal goonaa maalitti daballaa maaltu ta'a jettanii cinqamina
as jettanii bira geessanii jechuudha. Amma kana istoofirra lafa goonee jira jechuudha. Qabu itti cufnee jirra. Wanti barbaadamu amma bifni isaa akkuma asirratti argitanii birooyinii yookaan bunni ta'ee jira. Kunoo akka kanaatti qabbanaa'ee jira jechuudha. Waan kana yoo qabaattan hin qabdan taanaan rakkoo tokko hin qabu. Sana qabu kana hin qabu hin jedhiina. Waan qabaniin gabaaboodhaan isinillee waan qabdanitti fayyadamtu. Kuni seeraan akka keessa calaluu fi bishaan isaa qofaadha kan barbaadamu. Enggዲህ wanti kun rifeensa caccabu, rifeensa bubuqqa'u, rifeensa fuulduraan dhumee duubaan kan suqamu addarraa kanatti fagaatee wantoota garaagaraa miidhaa rifeensa keenya irra gahanidha. Faayidaa guddaa kan qabu yerootti kan itti fayyadamu jechuudha. Gwaddinyaa kun rifeensa miidhamaa wayii qaqqabdi. Sana kajaayibaatti amma bareechaa karaarra buusaa sirreessaa jirra waan ta'eef isinillee itti fayyadamaa isiniin jechuufi egaa akkuma as gubbaarratti argitanii keessaa calalleetu waan kanatti naqnee jirra. Bifti isaa kana fakkaata jechuudha. Waan tokkollee wajjin hin dabarre seeraan calalamee jira. Isinillee akkasuma calaltuu kan isheettillee fayyadamuu dandeessu. Akkasuma carci qulqulluu ta'ee kan waa calaluu dandeessu yoo argattan ta'ee irratti calaluu dandeessu jechuudha. As gubbaatti geenyee jirra jechuudha. Haala kanarra geenyee jirra. Kun akkuma argitan fooliin isaa baay'ee namatti tola. Waan akka damma jechuus hin jedha. Fooliin isaa akka buna jechuudha. Waa meeqa jechuudha. Enggዲህ waan itti dabalame sun argitaniirtu kunuun talli haaluma kanaanii miira keessa galtee odeessaa jirti. Enggዲህ odeessaa jirti jechuudha. Natti tolee jira feelingi natti dhaga'amu ajaa'ibaa jettee jirti xiqqoo ho'aa labbii isa jedhamus waan ta'eef isinillee yoo qabbaneessitanis firiijii keessallee kaa'uu dandeessu lafallee kaa'uu dandeessu yoo tirfii hojjettan yoo raafe rakkoon qabu jechuudha. Miidhaa tokko hin fidu faayidaa malee akka carraa waree labalabaa haala kanaan itti fayyadamaa jirti. Enggዲህ kaameraamaaniin immoo anaa jechuudha akkasii rifeensi ishee dura akka kana miti babbadaa ture. Amma galata waaqaa babbareechachaa jirti. Wantiin guddatiin, wantiin fooyyee, wantiin jijjiiramiin lafa kanarraa dhagaa yoo ta'e malee hin jiru. Maaliif jennaan shamarran keenya tokko koomentii isin barreessitan yaada isin ilaalcha isin qabdan akka addaa kan immoo hin jirre haasoftanii jechuudha. Tegistii qabaattan jennaan dhugaa dubbachuu wanni kun wanna faayidaa qabu wanta bareedaa dassi nama jedhu. Akkasiniin jedha. Kanaafuu rifeensa keessan seeraan kunuunfadhaa. Seeraan yoo qabattan keessattuu kan namni isinii hojjetu kan namni isinii godhu ofii keessan yeroo shurrubbaallee ta'e yoo miiccan yoo filtan wanta rifeensaaf oolullee yoo ta'e ofii keessan yoo hojjetattan gammachuun keessanitti dabalaa dhufa. Rifeensi keessanillee bareedaa dhufa. Bakka suusii sunitti ta'a jechuudha. Rifeensa ofii kunuunsuu qaqqabu maal gochuun suusii sunitti ta'a. Haaluma kanaatiin ergaa itti dhiftanii booda masaajii gootanii rifeensa masaajii gochuunillee baay'ee tokko bareeda. Gara dhumaatti dhufuu jirti jechuudha. Dhumarra immoo maal akka isheen gootu dhuma kanarratti egaa dhaamsa bareedduu isiniif dhaamtee jirti. Itti fayyadamaa isiniin jettee jirti. Agaa abiduu biraatiin walitti deebinutti lafa jirtan fayyaa nagaa qabaadha. Yuutuubii kana laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Akkasumallee yaada keessan koomentii irratti barreessaa isiniin jennaa turtii gaarii. Chaawu.